Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Hashama akkam jirtu hordoftoota keenya qophii keenya jimaataa eegallee jirra. Ministeerri muummee Abiy Ahmed naannoo Tigraay keessatti haleellaan qilleensaa raawwatamuu akka danda'u akeekkachiisan. Misizii ta'asaasiru adeemsa seera kabachiisuu keessatti haleellaan qilleensaa raawwatamuu danda'a. Namoonni nagaan walitti baay'atanii magaalota keessatti socho'uu akka xiqqeessitan isin hubachiisa. Qixqannisu yihibber. Waraanni naannoo qiraaqira akkamitti eegale waan jiraattotni jedhan qabna. Waraanni qaamolee lamaan kana gidduutti adeemsifamu Itoophiyaa fi naannoo gaanfa Afrikaa fi akkamii qaba? Dr. Awwalalu. Waraanni kuni bakka biraattis naannoo biraattis humnoonni adda addaa qawwee akka fudhatan inkareej gochuu danda'a. Waa'ee filannoo Ameerikaas isinitti himnaa Angalaanaa Balaay nu waliin tura. Ministeerri muummee Abiy Ahmed sa'a booda afaan Tigreen sabaa himaa biyyaalessaa irratti ibsa kennaniin naannoo Tigraay keessatti haleellaan qilleensaa akka raawwatamu himan namootni nagaan of eeggannoo akka godhanis akeekkachiisan. Misizii ta'asaasiru adeemsa seera kabachiisuu keessatti haleellaan qilleensaa raawwatamuu danda'a. Haleellaan kun namoota nagaa irratti kan xiyyeeffate otoo hin taane humni inni hamaan naannolee to'atee jiru irratti kan xiyyeeffatedha. Haa ta'u malee balaan hin eegamne akka hin qaqqabneef namoonni nagaan walitti baay'atanii magaalota keessatti socho'uu akka xiqqeessitan isin hubachiisa. Qixqannisu yihibber. Ibsa ministeerri muummee Abiy afaan Tigriffaan kennan daqiiqaa muraasa booda gabaasa miidiyaalee biyya keessaan gadhiifameen ammoo opereeshiniin marsaa jalqabaa haleellaa humna qilleensaa Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti raawwateen rokkeettota fageenya kiiloomeetira 300 furguggifamuu danda'an dabalatee meeshaalee waraanaa gurguddoon guutummaan guutuutti hojii ala taasifamuun ibsameera. Gammatii PLF'n fedhiin rokkeettota kana fayyadamuu waan tureef magaala Maqalee fi naannoo asheetti buufataalee kuusaa waraanaa gurguddoo irratti haleellaan akka raawwatamu murtaa'uus EBC'n gabaaseera. Ibsa garagalgalaa dhagahame kana irratti haleellaawwan qilleensaa kun yoom akka raawwataman hin ibsamne. Guyyaa kamisaa garagalgalaa haleellaan qilleensaa gaggeeffamu miidiyaaleen mootummaa Tigraayitti dhiyeenya qaban gabaasanii ka ture ta'us balaan qaqqabe hin beekamne. Gabaasaan BBC magaalaa Maqalee jiru guyyaa kaleessaa garagalgalaa xiyyaarri waraanaa samii magaalittii irratti mul'atteen alatti sagalee haleellaa qilleensaa akka hin dhageenye nuu gabaasee jira. Haleellaawwan qilleensaa kanaan rokkeettiiwwan naannoo magaalaa Maqalee jiran rukutamuus miidiyaa biyyaalessaa irraa dhagahuu gabaaseera. Aangaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay gameessa irraa garuu Maqalee irraa fageenya kiiloomeetira 98 irratti bakka Tanbeen Abbi Addii jedhamutti si'a lama sagaleen xiyyaara waraanaa dhagahamuu odeeffachuullee gabaase. Oduudhuma wal fakkaatuun ministeerri muummee Abiy Ahmed har'a garagalgala afaan Amaaraatiin ibsa kennaniin opereeshiniin marsaa jalqabaa naannoo Tigraay keessatti gaggeessan milkaa'aa akka ta'e ibsaniiru. በተለይ በዳንሻ ግንባር ያለውን ጠላት ሙሉ በሙሉ በመደምሰስ keessaafuu diina gama daanshaan jiru guutummaatti barbadeessuun naannicha kan to'anne hoggaa ta'u akkuma barbaachisummaa isaatti kallattii hundaanuu tarkaanfii ittaanu fudhachuun uummata keenyaaf kan ifa goonu ta'a. Haala haga ammaa jiruun karoora keenya marroo jalqabaa harka 100% milkaa'aa ta'uu ibsuun barbaada. Hojiileen amma booda hojjetaman haala waraanaa haala walitti bu'iinsaa qabaachuun waan hundaa yerootti ifa gochuu danda'uu baannus odeeffannoo barbaachisu uummata keenyaaf kennaa hojiilee seera kabachiisuu nagaa uummata keenyaa nageenya biyya keenyaa ga'umsa raayyaa ittisa biyya keenyaa cimsaa kan itti fufnu ta'a. Murni kun guutummaan guututti haga seeratti dhiyaatu dulli ofii fi biyya ittisuu eegalle cimee kan itti fufu ta'uu ibsuun barbaada. Opereeshinii kana guutummaatti wayita xumurru uummata keenyaaf raawwii hojii kan ibsinu ta'us isinitti himuun barbaada. Tajaajilli elektirikii kaleessa onkololeessa 26 bara 2013 ka deebi'e yoo ta'u har'a ammoo tajaajilli geejibaa eegalu gabaasaan BBC kun ibsee jira. Tajaajilli eegalus garuu konkolaattonni Maqalee irraa ka'uun bakkeewwan garaagaraatti imalan hunduu poolisii magaalittii irraa eeyyamni addaa isaan barbaachisaa jedhameera.
Waraana mootummaa naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduutti dhalatee wal qabatee naannolee daangaa Amaaraaf Tigraay irrattis waraanni gaggeeffamaa ture. Bakka waraanni cimaan itti gaggeeffame keessaa tokko bakka Qiraaqir jedhamudha. Jiraataan naannichaa ture tokko akkamiin waraanni kun akka eegale BBC'tti himeera. Xagadee Qiraaqiriin jiraadha. Waraanatu ture. Dhukaasni ture baay'ee ulfaataa ture. Dhukaasni halkan sa'a 9:50 eegale. Humna addaa waliin bakka dhukaasni eegaleen ture anis. Dhukaasichi kan eegale mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Qiraaqiriitti. Dhukaasichi guyyaa guutuu itti fufe. Biyyoo hojii ijaarsaaf qophaa'ee akka dahootti fayyadamuun meeshaa waraanaas qabu turani. Haa ta'u malee humni addaa keenya milishoota waliin ta'anii dhiibanii dhufanii haayiskuulii fi kaampis gubuudhaaf yaalii godhan wallaansoo guddaan fashaleessaniiru. Amma waraanichi qabbanaa'eera. Sagaleen dhukaasaa dhaga'amus hin jiru. Magaalaa Nugus Katamaa jedhamu gadhiisanii ba'aniiru. Kaampii addaa Ixaboo jedhamus gadhiisanii baqataniiru. Nugus Katamaanis to'annoo raayyaa ittisa biyyaa jala galeera. Hawaasni naannichaa amma tasgabbaa'ee manneen daldalaasaa banee socho'aa jira. Waraanni mootummaa federaalaa fi dhaaba naannoo Tigraay bulchu gidduutti gaggeeffamaa jiru akka qabbanaa'uu fi rakkoon lameen gidduu jiru mariin akka furamu dhaabbileen idil-addunyaa gaafataa jiru. Dhimma siyaasaa naannoo gaanfa Afrikaa xiinxaluun kan beekamanii fi Yuunivarsiitii biyya UK Londanitti barsiisaa seeraa akka ta'an Dr. Awwalaloo waraanni kun Itoophiyaaf gaanfa Afrikaa keessatti dhiibbaa gaariin taane qabaachuu danda'u irratti BBC'tti dubbataniiru. Jalqaba kaniin gaafadhe waraanni kun eegaluun isin dinqeeraa kan jedhu ture. Haga tokko nadinquun isaa hin oolle garuu ammoo humnoonni lamaan kunniin gara waraanaa akka deemuu danda'ani wanti mul'isu waa baay'eetu ture. Adda addummaan siyaasaa, adda addummaan aayidiyooloojii humnoota lamaan kanneen jidduu kan ture. Yeroo gara yerootti babal'ataa adda addummaan hiddi isaa gadi fagaataa haalli inni itti calaqqisuus baay'ee yaachisaa ta'a, fokkataa ta'a dhufaatiin ture. Suni deemeetiin bakka tokkotti humni tokko gara duubaa deebi'ee lakki adeemsi kun nu hin baasu haasa'uu qabnaa waliigaluu qabnaa wanti tokko irra gahuu qabnaa jechuu yoo kan dandeenye taate gara waraanaa deemuu akka danda'u baay'ee ifa ture. Egaa qaamoleen lameen ibsa yeroo garaagaraatti kennaniin sababa gara waraanaatti galaniif yaada garaagaraa dhiyeessaa jiru. Wanni dhugaatti qaamolee lamaan kana walirratti waraana banuun isaan qaqqabsiis maalidha jedhamee ibsamuu hin danda'ama. Wanti humnoonni lamaan kunniin gara waraanaa seenaniif amma akka sababaatti dhiyeessaniif osoo hin taane adda addummaa ilaalchaa, adda addummaa aayidiyooloojii, adda addummaa siyaasaa waan qabaniif. Sirni federaalizimii amma jiru kuni akkuma tufuu danda'amoo hin danda'u kan jedhu irratti adda addummaa guddaa qabanii adda addummaa kana karaa nagahaatiin haala sivilaayiz ta'een hiikuu waan hin danda'iniif gara waraanaa seenan. Mootummaan federaalaa rakkoon biyya kanaa akkamitti hiikamuu akka qabaatu anatu beekaa ilaalcha jedhu qabaa. Humnoonni kuuwwan steekholderoonni kuuwwan karaa an jedhu deemuu qabanii waan jedhu qabaa. Steekholderoonni kunniin ammoo TPLF'n dabalatee lakkii mari'achuu qabnaa nutis fuulduree garee biyya sanaa irratti actively participate gochuu qabnaa waan jedhu qabanii. Wanti waraana kanatti amma nu geesseetiin hin jedhe ultimately dubbii ijoo kana malee wanta amma akka sababaatti karaa adda addaatiin dhiyeeffamuu miti. Waraanni qaamolee lamaan kana gidduutti gaggeeffamaa jiru kun guutuu Itoophiyaadhaaf maal jechuudha? Hiikkaan inni gaanfa Afrikaa keessatti qabu hoo? Waraanni jalqabame kun yeroo dheeraaf itti fufuu danda'a. Mootummaan tokko gara tokkoon waraana osoo adeemsu ammoo gara biraatiin misoomas irratti hojjechuu hin danda'u. Gaafii dimokiraasii, gaafii haqaas deebisuu hin danda'u. Uummanni biyya sanii yeroo dheeraadhaaf gaafii haqaa, gaafii dimokiraasii, gaafii misoomaas gaafatatiin kan ture hin miidhama. Gaafima biraatiyyuu uummanni hin qabne hin miidhama. Mootummaa irratti xiyyeeffachuu waan dandeenyeef. Gaafa waraanni banameetiin hin jedhe mootummaan namoota gaafii nagahaa gaafatanillee akka diinaatti ilaaluu danda'a. Waraanni kuni bakka biraattis naannoo biraattis humnoonni adda addaa qawwee akka fudhatan inkareej gochuu danda'a. Hegerii Itoophiyaatiif baay'ee rakkisaadha jechuudha.
akkasumas immoo naannoo gaafa Afrikaa kanaafis baay'ee rakkisaadha. Waraana kana keessa biyyi Eertiraa jedhamtu yookaan immoo mootummaan Eertiraa hin jiru jenneetiin guutummaan guutuutti rule out gochuu hin dandeenye. Gaheen isaanii maa inni hagam takka wanta jedhu beekuu baannus garam akka jiran garuu beekuun baay'ee salphaadha. Akkasumas mootummaan Sudaanis warroonni naannoo san keessa jiran hundiniyyuu haala adda addaatiin rakkoo kana wal qabateetiin gaafii nageenyaa gaafii tasgabbii irratti rakkoon guddaan uumamuu danda'a. Tole haala amma qaamoleen lamaanitti jiran kanaanii carraan rakkoo jiru mariidhaan furuu hagam takka ammoo hireen mariidhaan rakkoo kana furuu yoo hin jiraanne wanti itti aanee ta'uu danda'u maa inni? Kun akkanatti yoo itti fufuu taate rakkoo guddaa uumuu danda'a. Humnoonni lamaan garuu gara duubaatti waan deebi'uu danda'aniin fakkaatu. Yoo ka deebi'uu danda'an taate waan gaariidha. Ati humnoonni biyya keessas biyya alaas abbootiin amantiis humnoota lamaan kanneen irratti dhiibbaa haga danda'an gochuu qabanii wanti karaa waraanaatiin hiikaa argachuu danda'u hin jiru. Waraanni waa balleessa malee waan qajeelchuu hegeree biyyattii sanas rakkoorra buusaa warri biyya tana hin jaalannaa biyya tokkummaan ishee eegamuu qabaa jedheetiin halkanii guyyaa iyyus waraana kana jala deemaniitiin harka dhahoo osoo hin taane mootummaan lachuun gara duubaa deebi'aniitiin akka of ilaalan gochuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo kun kan taane taate maaltu dhufuu danda'a akka jettee fi osoo mootummaan Abiy humnaan mootummaa Tigraay akka kuffisiyyuu taate suni gara insurgensiitti deebi'eetiin wanta yeroo dheeraadhaaf osoo wajjaan hin cinne biyyattii san keessatti rakkoo nageenyaa guddaa uumu ta'uu danda'a. Kanaaf of eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha. Dr. Awwal Alootii yaada nuu kennaniif hin galateeffanna. Gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa mootummaan Deenmaark sodaa tamsa'ina koronaa vaayirasii irraa ka'ee bineensota xixiqqoo mink jedhaman miiliyoona 17 ta'an ajjeesuuf akka jiru ibseera. Deenmaark bineensota miiliyoonaan lakkaa'aman irratti tarkaanfii fudhachuuf kan murteessite vaayirasichi bineensota irraa gara dhala namaatti katatamsa'u yoo ta'e talaallii damdamachuu danda'a yaaddoo jedhuuni. Ijoolleen dhiiraa Trump lamaan Trump filannoo kana mo'achuuf qabsaa'us Riippaabilikaanoti isa deeggaruurraa hanqataniiru jedhan. Ilmi hangafaa pirezidantichaa Doon Juuniyer paartii Riippaabilikaan dadhabaa jechuun yoo ibsu Eriik ammoo warri sagalee nuuf kennan deeggaruu dhabuu keessan ammoo yoomiyyuu hin irraanfannu jedhe. Odeessa keenya ka xumuraan bu'aan filannoo Ameerikaa utuu eegamu kunoo guyyaa 3 guuteera ammayyuu eenyu akka pirezidantii ta'u yoo hin beeknu ta'eyyuu garuu haalaan itti dhiyaachaa jiru. Haga stuudiyoo gallu kanatti Joo Baayiden ida'ama sagalee Electoral College 253 irra jiru. Donald Trump ammoo 214 qabu. Namni injifatu ammoo 270 argachuu qaba. Sagalee booda kana lakkaa'amaa jiruun Joo Baayiden sagalee hedduu maaliif argachaa dhufan? Eliyaas Mulugeeta. Hanguma sagaleen namootaa gama poostaan filatanii lakkaa'amaa jirutti carraan pireezidaant Doonaald Tiraamp teessoo isaanii waggoota 4 itti aananiif irra turuuf qabanis haalaan gadi irrachaa dhufeera. Pireezidaantichi guyyoota 2 erga miidiyaa irraa badanii booda kamisaa halkan dubbataniiru. Pireezidaantichi irra deddeebiin ragaan osoo hin deeggarin sagaleen seera qabeessa ta'ee osoo lakkaa'amee filannicha kan injifatan ta'uu dubbatu. Waan isaan jedhan kanaaf ragaan qabatamaan jiraachuu baatus sagaleen ammallee lakkaa'amaatuma jira. Isteetiiwwan murteessoo jedhaman 4 keessatti sagalee lakkaa'uun akka dhaabbatu himata bananii jiru. Sagaleen karaa poostaa kenname amma lakkaa'amaa jiru gartuu tokkoof qofa kan looge ta'uu raajidha jedhan pireezidaantichi. Trump jalqabumaa kaasee sagalee karaa poostaa kennamu kan mormaa turan sababa kanaaf deeggartoonni isaanii hedduun qaamaan buufata filannoo deemanii filatan. Ji'ootaan dura sababa weerara koronaa vaayirasiif jecha isteetiiwwan hedduun namoonni gama poostaan sagalee kennuu danda'u erga jedhanii kaasee Trump deeggartoota isaaniin gama poostaan sagalee keessan hin kenninaa jechaa bahan. Gama poostaan tasumaan ta'u guyyaa filannoo bakka filannootti argamuun eenyummaa keessan ibsaa jechuun deeggartoota isaaniitti ji'ootaan dura himanii turan. Kana jechuun kanneen poostaan sagalee kennan hedduun deeggartoota Joo Baayidenidha. Sagaleen amma lakkaa'amaa jiru ammoo kan poostaan kennamedha. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya goolabnee jirra.
qophii keenya ka torban kanaa kan isinii dhiyeessaa ture Galaanaa Balaa ka qopheessaa ture Eliyaas Mulugeetaati. Waan hordoftaniif hedduu isin galateeffannaa. Odeessaalee keenya ka biroo marsariitiif fuula feesbuukii keenya irraa hordofaa. Horaa bulaa deebana.